jarri lamaan furmaatee balleessuudhaaf waliigaltee mallatteessanii jiran. Maaliif furmaatee balleessuudhaaf waliigaltee mallatteessan? Namoonni hedduun firii jaalalaa Jawaadii fi furmaatee tokkos godhe jettan firii jaalalaa Jawaadii fi furmaatee wajjin fakkaatee jiraachuu jira. Daleeyduu namaati, basaasa namaati. Maammee qabdanii dile san azabdanii eti asbaaftan rakkoon qabu. Maammee nageessatti haa ta'u bakka jirtutti habiibii xiyyaa. Galatoomeeti maammee wallaahi ilaa arraan tanaa maammee harka hin kannanne ganaallee si himu. Dhugaanti haa baatu maammee. Rakkoodhaan nama adda facaasa. Rakkoo yoo furmaatan qabaanne adda nama dhiitti. Garuu Jawaadii fi furmaatee jaalala isaaniitii cimtu malee silaa qaaxa adda bahan. Adda baasuu hin dandeenye. Jawaadii fi furmaateen hedduu takka garaa laafan. Gara laafina kanaatu isaan miidhaa jira. Tolummaa isaantu isaan miidhaa jira. Gaarii yaaduudhaatu isaan miidhaa jira. Rabbi sirraa warra nu wajji qabsaa'u akka inni baanu. Karaa dhugarratti karaa haqa keetirra jirta. Haqa isaatirra jira. Akka gartee warra gartee karaa haqa ijaan gartee kan isaan takkaa ijaan hin argin kan. Irraa simmeessini jiraatu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan jaalatamtoota kabajamtoota maammeetii warri taatan marti keessanuu maatiiwwan kiyya. Ilmaan Oromoo marti keessanuu warreen addunyaarra jirtan kan biyya keessaatii fi kan biyya alaatis salaamanni keenya kan jaalalaa kan gammachuudha kan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaadha qabu isin jechaadha. Maammeen arraas deebi'ee jira. Alhamdulillah nama jiruutu gaa. Walis harka baga rabbiin gartee umrii sun dheereessee fayyaa suntee waliin deddeebisee jechaadha. Arrahoo maal qabatee dhufe jechuun keessan hin oolamu. Duraan dursee namoonni maammee baga rabbisii baasii jettan marti keessanuu warreen du'aa'iidhaas naa godhaa turtan marti keessanuu hedduu takka galatoomaadha. Rabbiin gartee warra kheyrii yaaddan warra gaarii namaan feetan mara keessanuu rabbiin gaariin isin haa gammachiisu. Kheyrii mana lamaatiin isin haa gammachiisu isin jechaadha. Dooktar Furmaatee fi Jawaadeenis hedduu takka galatoomaadha. Maammee keenya galatoomee jettanii galatooma dhugaan ka eenyuti jennaan dhugaan ka waaqaati, dhugaan ka rabbiiti, dhugaan ka Haaliqa tokkichaati. Namni wanni dhugaa dubbatee dhugaaf dhaabbatuuf rabbiirraa ajirii barbaaduuf fuulduree isaatiin milkaa'uudhaaf milkiirra gahuudhaaf dhugaaf dubbatee dhugaadhaaf dhaabbata. Suniif inshaallah addunyaa fi akhiratti milkiidha barbaanna. Akka rabbi nu milkeessu barbaanna. Suniif gartee hanga jirru dhugaa dubbanne dhugaadhaaf dhaabbanne dhugaa wajji jiraanne nama dhugaatii wajji jiraanna jechuudha. Akkasitti warra dhugaaf dhaabbatee milkaa'ee rabbi nu haa godhuu isiniin jechaadha. Asumaan dhaamsaas qabadheetiin dhufe. Wantoota isin hin beekne hedduu tanamayyuutu gartee gaa nama hundarraa dhoobisaadha. Sun qabadhee dhufe. Maaliif namni hanga jiru kheyrii waliidhaan dhaamsaan qabadhee dhufe jechuudha. Suniif obboleeyyan kiyya hedduun keessan ammaas maammeen akkamitti bahee akkamitti bahuu dandeenye. Jarri akkamitti gartee gadhiisuu danda'an jaalatanii gadhiisanii waan jiru gartee hedduun keessan sammuu keessan keessa yaaduun oolu. Ammoo an dandeettii tiyyaanis jaalala isaaniitiin dandeettii tiyyaan hin baane isaanis jaalatanii nagadi hin dhiifne tuni maali? Nasrii rabbiiti. Rabbiin ilma namaa kana hoggaaniif gartee ati uumaa isaatti haajamte rabbiin ni hinaa fayyan. Ammoo bakka jirtutti yoo rabbii keetti ijjattee rabbii kee qabattee rabbii kee kadhatte rabbiin si baasa farajaa sii fide jechuudha. Arra ani alhamdulillah rabbii kiyyaaf galata galcha rabbii kiyyaaf sujuuda. Rabbii gartee dukkana isaanii san keessaa na baase rabbii dukkana zulmii keessaa na baase alhamdulillahi rabbil aalamiin du'aa iteessantu na baase maaliif jennaan rabbiin waan fedheen siif nassara. Gaaf tokko namoota sadii roobni akkaan roobeeti bakka itti dheeysan dhabanii goda jala dheeysan.
yeroo godi jala dheeysan kana odoo isaan goda san keessa taa'anii roobni roobee dhakaan gaaraa borori'ee gaararraa gakkee jechuudha. Oofee fidee goda isaanii kana cufe. Jarri sadeen goda keessa jiran. Goda san keessaa bahuudha dadhaban. Karaan itti bahan hin jiru. Dhakaan guddaadha dhiibanii darbuu hin danda'an. Yoo iyyan namni gartee isaan dhagahu hin jiru. Lallaban namni isaan dhagahu hin jiru. Kan isaanii dirmatu hin jiru. Guyyaa kana eenyu qaban? Rabbii tokkicha qaban jechuudha. Saniif jarri sadeen san akkamitti baayyoo kadhatan taate furmaanni keenya waa takka hin jiru rabbii keenya malee jedhaniiti rabbii isaanii qabatan. Duba namayyuutu walit deebi'anii wal gaafatan. Obboleeyyan keenya khayrii rabbi bira kaayyattan ta carraaqqattan ta khayrii rabbi biraa qabdanii ta khayrii san rabbiif jecha gootan kanam tokko gartee galata irraa barbaadu hin godhin jedhanii akkasitti jarri sadeenuu waan qabu dhiyeesse. Tokko gartee loon bobbaasee galchee loon kana hoggaaniif leeylii dhufan. Leeylii san irraa elmeeti ilmaan isaatii odoon kanneen odoo jaartii isaatiin kanneen haadha abbaa isaatii kanneen. Akkasi guyyaa tokko haadha abbaan dura rafanii haadha abbaa isaa kana odooniif mataa gubbaa taa'ee eeguunii hirriibaan kaasu je'ee ilaa hanga barii taa'ee eege. Akkasi duuba egaa isaan kan obaasee ilmaan isaa habobooyan itti kannuu didee haadha abbaa kee duran dhugden jee haadha abbaan isaa waggaa hirriibaa kan obaasee ichi booda ilmaan isaatii fi warra isaa obaase. Akkasi duuba yaa rabbi yooniif gartee tana si'echa godhuun raafanii jedhe dhakaan gaaraa irraa qabu. Talamadaati namtichaatu kuulii nama bira dalage. Kuulii nama bira dalagee qarshii 10 gurbaa bira dhiisee kute. Hoggaa kana amata dheeraa tureeti rakkatee qarshii 10 tiyyasaniin fudhadhee namicha gartee kuulii bira dalagee san bira dhaqe. Hoggaas duba yaa obboleessa kiyya qarshiin 10 bara akkanaa gaafa akkanaa si bira dhiisee kute. Arra haajaan itti qabaati naa kannee jee. Qarshii 10 saniini re'ee takka bite inni amata dheeraa dura jechuudha. Re'een takkittiin bite wal dhaldhalteeti laga kana guutte jechuudha. Si galtee akkasitti duba qarshii 10 naa kanneen naan re'een tun hundi teeti yaafadhu jeen. Akkami boona taphataa miti na dhiise akkasi re'ee odoo takka nambisiniif fudhatee deeme. Akkasitti yaa rabbi yooniin gartee re'ee gartee laga gamaa gamana guutu qarshii 10 bite san qarshii san odoon kanneenii fi dhugumatti sodaateetii fi kajeellaa teetii barbaada araarama kee milkii tee barbaada kaniin godhutee nurraa bani jeen akkasitti irraa qaaba. Jarri lamaan kana tasadee isaa itti dhufna jechuudha guyyaa biraatiin isin irraa tuqa. Dhaamsiniin dhufee fi namoonni hedduun zakkoon eenyu firii jaalalaa eenyu maalirra walii galan jawaadee fi furmaateen hedduu takka garaa laafan. Gara laafina kanaatu isaan miidhaa jira. Tolummaa isaantu isaan miidhaa jira. Gaarii yaaduudhaatu isaan miidhaa jira. Firii jaalalaa xiiqii takka qaba. Xiiqiin takkittiin yeroo jalqabaatiif daaba furmaatii jalaa hate deebisee qabeenyi isanis akka ta'e quba qabdan viidiyoon maramee jira. Lamada deebi'eeti isaanii wajjin gartee jiraachuu eegale. Xiiqiin inni qabu maali? Furmaateen jawaadetti heerumuudha. Kanaaf zakkoonis xiyyeeffannaan isaa eenyu furmaateedha. Jarri lamaan furmaatee balleessuudhaaf waliigaltee mallatteessanii jiran. Maaliif furmaatee balleessuudhaaf waliigaltee mallatteessan? Jawaadee zakkoon amma jawaadee yoo itti dhufe ajjeesu. Akkaataa itti ajjeesu deemu jira malee. Jawaadee jiruudhaan ajjeesuu barbaada jiruudhaan. Amma gaa waan furmaateen bira jirtu furmaateen utubaa taatee fiiti gargaarsa rabbiitiin gartee cinaa dhaabbattee deeggarsa cimaa godhaa fi hamilee itti godhaa roorroo irraa qolachaa jirti. Kanaaf jawaadee namni utubaa ta'ee furmaateedha. Dura furmaatee balleessuudha. Furmaatee akkamitti balleessan? Yookaan furmaatee fi jawaadee adda facaasu.
tooftaa gartee furmaatee fi jawaadii adda facaasan lafa kaayyatan. San booda furmaatee alanfatanii nyaatan. San booda jawaadiin aduu salaata odooniif gartee hin ajjeefne jiruudhaan caqqii facaasee maraatee akka shaararra deemu godhuudha. Kanaaf hidhatanii yaa'u jiran. Tarkaanfiin takkaffaadhaa ta'a amma isaan gartee fudhatan keessaa takka. Jawaadee fi furmaatee sodaachisanii baareessanii galaa bobbaa wallaalchisanii akka isaan nagayaan bobba'anii hin galle godhuudha. Kanarratti jawaadee furmaateenis lubbuu isaanii tiiffachuudhaaf dalagaa dalagatan ni dhiisan. Mana keessa jiran keessaa bahan. Mana ni jijjiirratan. Mana kanarraa kaanitti guddaa jijjiiran. Manni kiraan yeroo ammaan tanaa hedduu qaaliidha. Odoo isaan mana kanarraa kaani jijjiirratanii dalagaan qaban ijoolleen tun masuufa feetii maallaqa feetii madarasaa ijoollee hanga madarasaa ijoollee kuchisiisanii diinagdee isaan harkaa qaban xaarii bittiin harkaa godhan. Tanaaf jawaadee fi furmaatee yeroo arraan tanaa wanni rakkina kana isaan mute. Isaanis kaleessa akkuma namaatti carraaqqatanii bobba'anii galu jiran jireenya isaanii jireenya qindaawaa jiraachaa jiran. Jireenya of danda'e. Kanamatti naa jedhamu. Arra maaltu deemaa jira jechuudha? Akka isaan fuula namaa dhaabbatan godha jechuudha. Kuni maali? Namni rakkoodhaan nama adda facaasa. Rakkoo yoo furmaata hin qabaanne adda nama dhiitti. Garuu jawaadee fi furmaatee jaalala isaaniitii cimtu malee silaa qaaxa adda bahan. Adda baasuu hin dandeenye. Adda baasuu hin dandeenye. Hanga gartee isaan hoggaaniif gartee baadiyyeetti illee galan baadiyyee jala deemanii irra dalagan takkatti. Kana ta itti aantu tarkaanfii itti lamadaa tarkaanfii itti aantu fudhachuudhaaf yaa'an jechuudha. Suniif huxxaan jaraa huxxaa dheertuudha. Gara laafina keessantu isin miidhe jawaadee fi furmaatee. Firiin jaalalaa yeroo jalqaba gartee isin aruuza gootanii as takkaa keessisaadhaa nageen ta'an achirraa kaasee inni daleeyduu zakkoodhaa ture. Nama jaalatu nama hadoodu ani haarisa jawaadeedhaa jecha arra haarisa zakkoodhaati. Duroobbaa zakkoodhaati. Kaantibaa ta'e jechuudha. Kaantibaa zakkoodhaa. Kuni maal? Ganamumaa'uu firiin jaalalaa kaayyoon isaa isin balleessuudha ture. Hanga ammaatti daawwattoonni isin amanne isinillee hanga ammaatti hin amanne. Kanaaf of eeggadhaa nama isin dhufu ka isin salaamu ka isin ziyaaru ka gartee naannoo keessan waa daddalaguu fi waa wanni jiru hunda firraa eeguun dirqama ta'a. Suniif obboleeyyan kiyya yeroo gartee furmaateen gabbaatee boochu laalaa isin keessa jirtu isumaa fi rabbii isiitiif beeka. Wanni takka amma ni beektaa saayikooloojii sammuu namaatti taphata jarri zakkooti. Hanga gartee namni yaadaan fagaatee yaadaan adda faca'u takkatti miidhama guddaa irraan gahaa jira. Suniif hanqinni diinagdeedhaa har'a isaan jawaadee fi furmaateen abdi qabanii hidhaa geessanii har'a zakkoon kakaleessa gartee zakkoo keenya qabeenyi hundinuu keeti qabeenyaa siif kannina hoottu buna dhugi jedhanii afeertanii gartee waamicha gootaniif gabbee qishnaa isin godhe. Zakkoon taphasaadhaa irraa deebi'u hin deemu. Isinilleen jawaadee furmaateen daftanii nama amaninaa daftanii nama azuuminaa daftanii gartee tola barbaadinaa namni fakkaatee dhufee isin miidhuu ta'a. Miidhaa irra keessii ittan ta'an ni gartan. Garuu huxxaan isaanii miidhaa hamtuu akka isin irra geessuuf deema.